Kam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduulee gaggabaaboo guyyaa guyyaan isin biraan gahaa turre har'allee haaluma wal fakkaatuun oduu ajaa'ibaa sappar zeenaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Huutiin Yamanii diroonii 4 gara Israa'el furgugufattee turte guyyaa kaleessaatti dirooniin 4 isiin gara Israa'elitti furgugufattee hundumtuu ni fashalaa'ee raayyaan ittisa Israa'el akka fashaleesse beeksisee jira jechuudha. Dirooniin kun bakka tokkotti kan furgugufatte jechuudha gara Israa'el hundumti isaatu ni fashalaa'ee kaayyoon isaa maali akkamitti fashalaa'ee kan jedhu waan qopheeffannee qabna jechuudha gaggabaabsee kan isin biraan gahuta jechuudha. Oduu keenya itti aanuun abbaan qabeenyaa yookaan abbaa hiyyeessaa jedhamu yeroo ammaa kana kan beekamu dhalataa abbaa biiftuu kan tahe yaadataa Junayd ammallee marsaa sadaffaaf jechuudha. Oduu gammachiisaa ajaa'ibaati gaa kuni. Harka muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi harka badhaasa fudhatee jira jechuudha. Badhaasni kun badhaasa ajaa'ibaati jechuudha. Nama daldaltoota gibira waggaa mootummaaf kafalan keessaa Itoophiyaan irratti kan argame bakka itti yaadame olitti kafalee kan argame isa waan ta'eef marsaa sadaffaaf akka Itoophiyaatti namni harka muummicha ministeeraati badhaasa fudhatee yaadataa Junaydiiti baga milkoofte jechuun barbaadna. Kanarratti illee waan qopheeffannee qabna daawwattoota keenya bal'inaan kan isin biraan ga'u ta'a hanga dhumatti chaanala keenyallee subscribe gochaa akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayikii godhaa wal biraan gayaa oduulee hedduu isiniif qabna waa'ee waraana naannoo Amaaraatti deemaa jiru faannoo magaalaa adda addaa qotaattartee minjaanii kaasamaa jiru irratti illee waan qopheeffannee qabna daawwattoota keenya mee jalqaba irratti waa'ee diroonii 4 gara Israa'elitti Yemenirraa furgugufamte kana tokko irra isiniif keessa isiniif baba'ee irra darbina jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa jechuudha diroonii 4 gara Israa'elitti Huutiin furgugufatu beeksistee turte jechuudha. Kanuma wal qabatee raayyaan ittisa Israa'el immoo dirooniin 4 jechuudha akka fashalaa'ellee beeksisee jira jechuudha. Ofirraa qolachuu dandahee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee battaluma ummanni Huutii ibsa baasee turetti jechuudha. Raayyaan ittisa Israa'elilleen akka ofirraa qolatanii fi dirooniin isaan itti furgugufatan akka karatti fashaloottee ibsa baasanii turan jechuudha. Kanaafuu sikuritiin jaraa baay'ee cimaadha akkuma beekamu jechuudha. Huutiin guyyaa kaleessaa furgugufatu ni yaadatama. Sanumaan wal qabatee immoo akka waan tokko hin balleessin miidhaa tokko akka hin geessisinii fi miidhallee osoo miidhaa biraa hin gahin akka karatti fashalaa'e jechuudha himamaa jira jechuudha. Xumura irratti dirooniin 4 kun jechuudha lama daangaa inni 3 daangaa Israa'el cabsee akka seene sagaleelleen akka hanga airpoortii dirree xiyyaaratti illee dhagahamtu takka gahee jira jedhanii dubbataa jiran jechuudha. Dirooniin tokko immoo osoo daangaa Israa'eluu cabsee hin seenin qilleensa Israa'el osoo cabsee hin seeniin alumatti akka kuffisan yookaan akka fashaleessan himamaa jira jechuudha. Egaa ka waa'ee kanarratti kan qopheeffanne kanuma jechuudha daawwattoota keenya. Kanatti aansee oduu gammachiisaan nu qabnu ilmi Oromoo sabboontichi yookaan quuqama sabaa kan qabuu fi abbaa miskiinaa jedhamu yeroo ammaa kana kan beekamu jechuudha. Yaadataa Junayd bara darbillee bara 2017 akka Itoophiyaatti jechuudha. Itoophiyaan irratti naggaadota keessaa daldaltoota keessaa namni gibira hanga mootummaa yaade olitti kaffalee harka muummicha ministeeraatti badhaasa fudhate yaadataa Junaydiiti jechuudha. Akkuma beekamu badhaasa bara 2017 illee jechuudha harka muummicha ministeeraatti kan fudhate yaadataa Junaydiiti jechuudha. Baranallee bara 2018 jechuudha kunoo badhaasa harka muummicha ministeerarraa jechuudha. Badhaasa ajaa'ibaa jechuudha. Itoophiyaan irratti hanga mootummaan jedhee fi akkasumallee gibira mootummaan irraa eegu ol yeroo mootummaan irraa eegu osoo hin ga'initti duratti kaffaluun akkasumallee haala ajaa'ibaa ta'een jechuudha. Kaffalee waan jiruuf sadarkaa isaa akkuma qabateetti fufeetti jira jechuudha. Badhaasa 3 harka muummicha ministeeraatti kan fudhate obbo Yaadataa Junayd yookaan yeroo ammaa kana abbaa miskiinaa jedhamu kan beekamu jechuudha. Galatoomii jennaan muummicha ministeeralleetiin maaliif namoota
haala saniin biyya ufii jaallatanii fi aantummaa sabaatii fi aantummaa biyya ufiillee qabanii haala kanaan jajjabeessuun an akka kiyyatti gaarii jedheetiin fudhadha. Gara fuulduratti illee namoonni birallee daldaltoonni biralleen waan gaarii akka hojjetanii fi nama kanarraa fakkeenya fudhatanii yoo nu waan gaarii hojjenne mootummallee nu jajjabeessaa jedhee namni kan isaan san duubatti hafan naggaadonni birallee waan gaarii hojjetuuf biyya ufii jaallatu irratti saba ufii aantummaa saba ufiitii fi aantummaa biyya ufii jaalala biyya ufii hedduu uf keessatti seef godhaa waan gaggaarii dalagaa deemanii jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana jajjabeessuun gaariidha. Mootummalleen namoonni fakkeenyaaf mootummaan namoota akkanaa kana yeroo akka haala kanaan jajjabeessu bira dhaabbatuu qabna. Mootummallee jajjabeessuu qabna. Sigalee jajjabeessuu qabna jechuudha. Maaliif dhaloota kana boodan dhufuuf gaariidha. Sigalee mootummalleen haala kanaan gaafa jajjabeessu uummannis itti hiiqaa deema. Yaada yookaan tarsiimoo mootummaa hordofaa deema. Yaada mootummallee ofitti fudhataa deema. Akseepti godhaa deema jechuudha. Kanaaf galatoomii jechuun qabna. Muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad kabajaatu siin mala. Galatoomii abbaa biyyaa galatoomii siin jenna dhugaa rabbii. Haaluma kanaan yoo dhugaa dubbanne mootummoota darban keessatti bara Oromooleen gibira gudduma kaffalaa turte bara. Gibira guddaa kaffalaa ture. Garuu namni harka muummicha ministeera yookaan wayyaanis haa ta'u san dura hin argine nuyi yaadigis haa ta'u jechuudha. Harka muummicha ministeeraatti ilmi Oromoo kabadaasa fudhate jira. Dhugaa dubbadhaa gaalaal hin jiru jechaadha. Kanaaf immoo har'a osoo maal jennu ilmi Oromoo har'a gizee sadaffaaf badhaasa ajaa'ibaa fudhatee jira. Kana galatoomii jennaanii eegaa daldaltoonni haala kanaan biyya keenya keessatti baay'ee waan tokko wanni hubatuu qabu namni amma mootummaan naggada namatti hin dhiisuu jireenyi badee kana namni kana haasa'u. Mootummaan obboleessoo biyyi kuni biyya nama hundaati. Biyya sabaa sablammiin keessa jiraattu. Biyya Mahammadiitti dalagatu Kadiiritti dalagatu maaf dadhabe? Biyya Kadiiritti dalagatu Mahammadiitti dalagatu maaf dhabe? Sigalee yaadi. Rakkoon jiru maali beektanii? Namni biyya kamittuu ati seera mootummaatii olitti hin bulaa, gibira mootummaan kaffalu, ajaja mootummaan fudhadhu jennaani biyya kam biyya dimokiraasii feete qabdu keessa yoo jiraatte, biyya firiidamii feete qabdu keessa yoo jiraatte hin jirtu beeku waan akkasii. Maaliif mootummaa jechuun hawaasa jechuun mootummaadha. Mootummaan yoo hawaasni jabaatee dhaabbate mootummaan jabaatee dhaabbata. Yoo hawaasni agartee diinagdee qaburraa galii mootummaatii fi gibira mootummaa hin kafalle biyyi hin jirtu jechuudha. Mootummaan hin jirtu jechuudha. So kanaaf gibira kafaluun dirqama hawaasaati jechuudha. Wanta irraa kafalamuu qabutti. Bakka feetettu Itoophiyaa amma jireenyi badee jedhan kanatti namni mootummaa ofii kabajee agartee seera biyyaa kabajee dambii biyyi sun ittiin bultu ofitti fudhatee jedhee numa dalagataa ammallee dalagataa jiras dalaga boruus ni dalagataa jechuudha. Kanaaf namoota haala kanaan dalaganii waan dalaganirraa immoo qooda mootummaatii fi qooda biyyi tun irraa qabdullee beekanii haala kanaan gibira galchan mootummaan badhaasuun isatti haqaa jechuudha. Abbaa fudhatulleef haqaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo lolli gara naannoo Amaaraa keessatti deemulleen akkuma itti fufeetti jira. Warri hanga kana duraa faannoo faarsaa turelleeni amma bakka seenu dhabee jira jechuudha. Zarraffiin dhaabbatte na fakkaate yeroodhaaf. Sigalee zarraffiin gara walloo kaabatti hanga dhiyoon tanaa deemu hafuurri itti citaa jira. Inni biraa immoo wanni Harargee lixaa keessatti yeroo ammaa kana Harargee lixaa aanaa Hancaar keessatti tahaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisuu fi hedduu kan qalbii namaa cabsu. Isa san viidiyoo biraa irratti isiniif dalagee viidiyoo biraatiin isiniif dhiyeessa. Waan waraana bilisummaa Oromootii fi riphee milishaa mootummaa gidduutti deemaa jiruu fi hawaasa ummanni Habashaa achi keessa jiru hafteen jara waan ummata keenya godhaa jiran bal'inaan isiniin ga'a. Chaanaalaaf namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, yaada keessa koomentii jalatti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.